Federeeshiniin dubartoota Oromiyaa ijaarsa gamoo abbaa darbii 9 birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 60 magaalaa Finfinneetti har'a ijaarsisuu jalqabeera. Ijaarsi gamoo federeeshinichaa kun bakka ittaantuun afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa fi miseensi hojii raawwachiiftuu federeeshinii dubartoota Oromiyaa Aadde Loomii Badoo akkasumas hooggantoottii fi miseensonni hojii raawwachiiftota federeeshinii dubartoota Oromiyaa argamanitti jalqabe. Aadde Loomii Badoo haasaa sirna kana irratti taasisaniin dubartoonni hirmaannaa isaanii gama hundaan akkaataa barbaadamutti mirkaneeffachuuf rakkoo nageenyaa hawaasummaa fi dinagdee isaanii furachuuf ijaaramuu qabu jedhaniiru. Hawaasa akka biyyaattis ta'e akka Oromiyaatti Oromoon qabu keessa harki walakkaan ol dubartoota waan ta'aniif dubartootni yoo gurmaa'an malee rakkoo gama siyaasatiin, gama hawaas dinagdeetiin, gama bulchiinsa gaariitiin isaan qunnamu keessaa bahuun waan hin danda'amneef jecha gurmaa'insa gama federeeshiniitiin yookaan jaarmiyaaleetiin jiran cimsanii sochoosuun murteessaa waan ta'eef karoorrii fi kallattiin adda addaa qabamee hojiin guguddaan hojjetamaatii turee jira. Kana keessatti sochii taasifamaa tureen magaalaa Finfinnee keessatti yoo xiqqaate gamoo dubartoota Oromoo fakkaachuu danda'u, eenyummaa Oromummaa isaanii ibsuu danda'u ijaaruu qabna karaa jedhuun akka federeeshinii dubartootaatti hojii raawwachiistuun wal arginees mari'achaa turre. Kana qofa osoo hin taane miseensotni federeeshinii dubartootaa ta'an sadarkaadhaan waggaa dheeraadhaaf mari'achaati kan turame. Kanarraa ka'uudhaan sochii fi tattaaffii taasifameen magaalaa Finfinnee keessatti iddoon kun argatameetii jira. Federeeshiniin dubartoota Oromiyaa waggoota hedduuf rakkoo hawaasummaa fi siyaas dinagdee dubartootaa furuuf hojjechaa turuu himanii yeroo ammas magaalaa Finfinneetti tattaaffii yeroo dheeraatiin booda bakka gamootti ijaarratu argachuu himanii. Dubartoonni qoodinsa aangoo fi hirmaannaa siyaasaa argataniin qofa fayyadamummaan isaanii kan mirkanaa'u waan hin taaneef gama dinagdee fi teekinooloojiinis caalaatti irratti hojjetamuu qaba jedhaniiru. Ijaaramuun gamoo federeeshinii dubartoota Oromiyaa kunis kana keessatti qooda mataasaa akka ba'u himaniiru. Gamoon ijaaramuuf yaadame kun bal'ina lafaa qofa osoo hin taane tokkoon ground plus 9 yookaan 9 abbaa darbii 9 kan ijaaruudhaaf yaalamee jiru. Sababbiin isaa maalidha? Ergaansaa ijaarsa gamoo saniin oliidha. Hiikkan inni qabu ijaarsicha gamoo saniin ol akka ta'e dubartootni diinagdeedhaan yoo hin cimne, dubartootni teeknooloojiidhaan yoo hin ceene, dubartootni barnootaan yoo hin ceene qoodiinsa siyaasa keessatti argataniin qofa, injifannoo siyaasa keessatti argataniin qofa eessayyuu gahuu waan hin dandeenyeef magaalaa Finfinnee handhuura Oromoof Oromiyaa taate keessatti iddoo seena qabeessa irratti gamoo kana ijaaruudhaan eenyummaan Oromummaa kan itti mul'atu dubartootni Oromoo qabsoo taasifamaa ture keessatti gatii kaffalan irraa maal fayyadaman kan jedhu san qabatamatti kan itti mul'isuu dandeenyu waan ta'eef kun injifannoo caaluudha, injifannoo guddaadha. Galmisaas gamoo sana qofa ijaaruun ta'u madda galii achirraa argatanuun rakkoo diinagdee isaanii cimsuu qofa osoo hin taane rakkoolee gama siyaasatiin, gama hawaasummaatiin, gama eenyummaa isaaniitiin isaanitti dhufu kamiyyuu hundaan ol paartii isaanii, mootummaa isaanii waliin ta'anii kanaan ol injifannoo galmeessisuudhaaf kanaan ol dubartoota Oromoo hawaasa kaan wajjiniin walqixa fayyadamaa karaa ta'uu danda'anii hojii hojjetamuu danda'u hunda hojjetanii bu'aa qabatamaa kan itti mul'isan akka ta'uuf qaamni hundi tumsa barbaachisu ogummaa kan qabu ogummaadhaan, qabeenya kan qabu qabeenya isaatiin deeggaree dubartoota Oromoo sadarkaa har'a irra gahaniin olitti akka ceesisnu akka guddisu. Pireezidaantiin Federeeshinii dubartoota Oromiyaa Aadde Askaalee Lammaa gama isaaniitiin Federeeshiniin dubartoota Oromiyaa jaarmiyaa madda galii miseensota isaa fi dhaabbilee gargaarsaa adda addaa irraa argatuun socho'u ta'uu himanii federeeshinichi qabeenya dhaabbataa horachuun fayyadamummaa dubartoota naannichaa gama hundaan mirkaneessuuf kan hojjetudha jedhani. Haaluma kanaan federeeshinichi guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti gamoo ijaaruu jalqabu himaniiru. Gamoon kun lafa kaaree meetira 2600 ol irratti kan ijaaramu yoo ta'u madda dinagdee federeeshinichaa ta'uun cinaatti federeeshinichi waajjira of danda'e qabeenya dhaabbataa isaarraa akka qabaatu kan gargaarudha jedhaniiru. Dabalataanis duudhaa fi safuun dubartoonni Oromoo qabanis magaalaa Finfinnee keessatti akka dagaagu akka beeksifamuu fi mul'atu ga'ee isaanii ba'a jedhaniiru. Federeeshiniin naannoo keenyaa ijaarsa gamoo kana yommuu ijaaru tokkoon duudhaa fi safuu dubartoota Oromoo magaalaa kana keessatti lafa qabsiisuuf gama biraatiin madda dinagdee federeeshinichaa taasisuu fi waajjira of danda'e federeeshinicha akka qabaatu akka dubartii Oromoo akka ijaarsa dubartoota Oromoo tokkotti
qabeenya dhaabbii qabaachuudhaaf sana bira darbee aadaa fi duudhaa dubartoota Oromoo saba keenya as keessatti miila lamaaf dhaabuudhaaf kan calqabamedha. Pirezidaantiin Federeeshinii Dubartoota Oromiyaa Aadde Askaalee Lammaa ijaarsi gamoo kanaa yeroo barbaadamu keessatti xumuramee tajaajila barbaadamuuf akka oolu mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu waan danda'an hundaan deeggarsa barbaachisu federeeshinichaaf akka godhan gaafataniiru. Carraa kanaan namni dhuunfaas dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa dubartoota biyyattii kanaa keessattuu dubartoota Oromoo ijaarama dubartoota Oromoo deeggaruudhaaf karoorfattan yaadaa jirtan dubbataa jirtan gochaan hojiirra oolchuun barbaachisaadha jennee waan yaannuuf kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin nu bira dhaabbachuudhaan ijaarsa gamoo kanaatiif tumsa barbaachisaa akka nu gootan waamicha dabarsaa. Korporeeshiniin Koonistirakshinii Oromiyaa gamoo Federeeshiniin Dubartoota Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ijaaruuf har'a jalqabsiise kana waggaa 2 keessatti xumuruuf waliigaltee mallatteesseera.